Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya jaalatamuu fi kabajamoo warroonni chaanaalii kiyya jalatti argamtan hundumti keessanuu nageenyi rabbii bakkuma jirtanitti isin wajjin haa jiraatu isiniin jecha. Warroonni chaanaalii kiyya afaaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kiyyaatti dabalama. Warroonni maatii kiyya taatan immoo like, share, commentii gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Har'aan kana waan wahii waan natti dhagahame yeroo baay'ee namarratti viidiyoo namaa wanna irratti hin dalagu. Garuu viidiyoo irratti dalaguuf hin dhufe har'a maaltu si geesse jechuu dandeettanii garuu waan natti fakkaate wayii waan achi keessatti arge irraa dubbachuuf hin dhufe jechuudha. Viidiyoo isaa akkuma taampilanii irratti agartanii waa'ee ijoollee Yaman jirtu tana jechuudha. Ijoollee tana Jadiidii fi Kifaayillee baay'een jaaladhaan ijoollee Oromoo baay'ee natti tolan jechuudha. Ijoolleen keessattuu Yaman keessa jiranii ijoollee baay'ee wal gargaaranidha. Keessoo isaanii rabbitu beeka garuu miidiyaa irratti gaafa garuu jaalalli isaanii hedduutu akka nama hawwata jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf niin hordofaan niin dhaggeeffadha. Tokkoffaa Jadiidin baay'ee tokko niqsifadha. Maaliif yoo naan jettanii yeroo Kifaayaan garaadha qabdutti piraankii isin irratti dalaydii irratti obsee fi danda'ee waa hunda isiidha guutee fi gaafa jedhu bakka hedduu takka amalli isaa hedduu natti tolee hedduu niqsifadha jechuudha. Dhiirri akkanaa hin jiraayiidha kan jiru jechuudha. Akkasuma isiin illee baay'een jaaladhaani keessattuu yeroo isiin haasawtu maashaallah hedduu takka natti tolti jechuudha. Ijoollee baay'ee jaaladhuudha. Ijoollee baay'ee dinqisiifu akkasuma Saayidoo abbaa ijoollee Oromoo Yaman keessa jiran yoo jiran ittiin qaanfatanii kanaaf hunduma isaaniitiif rabbiin umrii dachaa haa godhuun jedha. Har'aan kana maaliif dhuftiree maalirraa dubbachuu dhufte yoo naan jettanii viidiyoo isaan piraankii dalaganiin xiqqoo isinatti hin tolle baay'ee tokko natti dhagahame viidiyoon suni maaliif yoo jettanii tokkoffaa ilmi namaa tokko kabaja isaan malu ofirraa fuudhuu qabu of xiqqeessuu qabu. Fakkeenyaaf ilma dhiirallee taatu qaamni isaa sattaramee yoo jedhe caala bareeda yoo dhokate qaamni isaa irra bareeda jechuudha. Piraankiidha jedhee shamara fakkaatee gaafa inni akkasitti gadi bahee ijoollee wajjin piraankii dalaguu ijoollee irratti piraankii dalaguu yookaan dubartoota mana sun keessa jiran irratti piraankii dalaguu uffata qullaa duuda isaa qullaa gaafa gadi bahu wanti biraa haa ta'uti namni dhiirri shamara fakkaatu shamarri dhiira fakkaatu akkuma jedhamu abaaramaadha jechuudha nama rabbiin abaare. Kanaaf isa kana gaafa argu hedduu natti dhagahame mee viidiyoo kan xiqqoo wajjin laalletini walitti deebina. Anammoo akkanatti ilaala. Beekamaa isiin jidduun intalli eenyu tun beekani eenyu waan hayattu. Yaa'oo. Jadiid. Eessa taa'e yalla. Rifeensa ni qaba. Harkaata goota keessatti. ካሜራ ቆሟል። ማነች? ማነች ካሜራ? ማነች ካሜራ? ማነች? የነ ሞታው ለምን አስጠይ ልጅቷን አስወጣታና አስወጣት ሸምስ ኤምሲ እሺ ገባስ ካና ማሪ በረንጃን ላ አንተም ላ ማራኩ ውጭ ያካድኑ ፍስሞ ላ አደ ማክላቴ ለይ ያሳደ ቢደፋይ ናስታ አስወጣ አስወጣ ላ ሰዓድ ማ ያ Egaa obboleeyyan kiyya waa baay'ee as
keessaa argitanii jirtan jedhee yaada. Viidiyoon kun haa ta'uti nama garii bashannansiisuu danda'a, kolfisiisuu danda'a. Garuu ammootu osoo keessattuu Sumayyaan jechuudha haati manaa Saidoo maashaallah rabbiin irraa haa jaalatu hedduu takka galatoomtu hedduu takkanatti tolte hedduu takkan dinqisiifadhe maaliif namni kun shamara namni kun qaama qullaa jira ati ilmi dhiiraa kun gadi bahi deemii bahiidhaanii jettee turte jechuudha afaan Amaariffaatiin ati gadi bahi deemii jettee bakka isa lolaa turte jechuudha maaliif isiin suni qaama ofiin sattaranne isiin hanga dandeettetti sattaruu barbaadde jechuudha ilmi dhiiraa kun akka qaama isii saniin laalle shamara jedhanii waa yaadaniif jechuudha namni hundinuu saniif gadi bahii ati jetteeni abbaa manaa isii garaaraatitti akka bahuuf dirqisiisaa turte jechuudha akka inni laalleefis ija qabuufis illee taate jechuudha keessa tarte baay'ee takkan dirqisiifadhe Sumayyaa galatoomiin isiin jechuu barbaada inni biraa yeroo inni Sumayyaa Saidiin duuba gadi bahee jadi jechuudha yeroo Saidiin duuba gadi bahee sanii eegana wayteen ol deebu billawa fudhatte Sumayyaan osoo billawa saniin waraantee osoo billawa saniin ka waraantu ta'e akka carraa ta'e jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaaf fufukkataa kana osoo hin taane wanta dhaloota barsiisu wanta fakkeenya guddaa namaaf ta'u hojjetamuu kan danda'u baay'eetu jira. Piraankiin yoo ta'e piraankiin kana rabbii fi nama biratti illee jibbamaa osoo hin taane hanga tokko kan barnoota qabu naamusaa yoo hojjetan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kun hojjechuun tokkoffaa shamarran sunillee gatii isa dhabsiisan akka nama ilaalcha nama dhuunfaa tokkootiitti shamarran inni keessatti akkasitti qullaa ofii deeme suni isa xiqqeessanii bakka hin tuffatan hatta ani akka nama dhuunfaa tokkotti nama hordoftuu isaati jechuudha yeroo dheeraadhaaf inni hordofaa ture nan tuffate maaliif tuffatte yoo naan jettanii ilma dhiiraa ta'ee kabajati isaan mala yoo inni of hin kabajin namni isaan kabaju gaafa shamara fakkaatee kana gaditti of xiqqeessee shamara keessatti akkas godhatu immoo wallahi baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kana hojjechuu irraa osoo of qusanne wanti baay'eetu jira kan dalagamu jechuudha kan uummata kee biratti jaalalaa fi kabaja siif kennan waa baay'eetu jira. Kanaaf wantoota akkasii sanirratti osoo xiyyeeffannee kan dalagnu taate wanta baay'eetu jira jechuu barbaadeetiin akka carraa yoo viidiyoon kun kan isaan bira gahu taate yookaan na argan taate illee naaf kolchaa jechuun hin barbaada maaliif kun dogongora guddaadha akka ilaalcha dhuunfaa kiyyaatti. Ani fakkeenyaa fi hordoftuu isaanii waan hin ta'eef namni biraallee akkasuma itti dhagahuu mala waan isarratti argee waan irratti jibbisan dubbachuu ni danda'a. Angaruu koomentiin kaa'uufii barbaadee ture koomentiin isaallee cufaa jira. Haa ta'u garuu hunda caalaa wanti akkanaa hin barbaachisu ilmaan Oromoo irraa. Inni biraa inni uffata shamaraa godhatee akkas godhate san qofa osoo hin taane Saidoon amma achi keessatti silaa namni itti dhagahamee waan kanarraa dhorkuu qabu Saidoo ture. Garuu Saidoon nama waan kana sirreessaa ture keessaa jechuudha. Kanaaf wanta akkanaa isinirraan hin eegamu keessattuu amantii keessanis xiqqeessuu tuffachiisuu ta'a waan ta'eef wanta akkanaaf bukkataa kana hin dalaginaa jechuun barbaada. Yoon dogongore naaf kolchaa. Isin hin jira wanta dogongorre irraa immoo walitti himuun dirqama. Kanaaf nagalcha waa'een Oromoo waa'een ilma Oromoo nagalcha namni akka carraa maaltu si ga'e waa'ee kanarratti kan jedhu illee kan jiraatu taate waa'een Oromoo sirriitti nagalcha bakka uummanni keenya bakka ijoolleen keenya dogongoraniitti irraa dubbachuu mirga guutuun qabu waan ifaa fi ifatti jiru dura jechuudha. Isuma kana isin jedhaan kan yeroo biraa deemnee wal agarruutti nagaa hannaa tura akkasuma dhaloonni amma dhufaartan warroonni gana guddataa jirtan jechuudha. Wantoota kana kanarratti xiyyeeffatina waan safuu waan aadaa Oromoo fokkataa waan fokkataa kana hojjechuun irraa hin eegamu. Jabaadhaa hojjechibeessa isin jedhaan kan yeroo biraa deemnee wal agarruutti nagaa hannaa tura.